Arra qophii fayyaatiin qopheeffadhee namni lubbuuta ka jiraachuudhaaf sababaa tahe akka nama addunyaa guutuun jiraachuudhaaf sababaa taheeti namni lubbuuta ka baraare hamtuurraa dhukkubarraa duwarraa haba baraare waan guyyaan hin gahin akka nama addunyaa guutuu baraareeti yookaan fi rabbi waan ajaa'ibaati jechuudha. Alhamdulillahi alladhi anzala ad-daa'a wad-dawaa wa daawaa bihi man shaa. Qophii fayyaatana maaltu qopheeffachuun na haasee jecha rabbi keenyaati subhaanahu wa ta'ala. Waman ahyaaha faka'annama ahya an-naasa al-jamii'a. Namni lubbuuta ka baraare akka nama addunyaa guutuu baraareeti. Baay'ee nama gargaaruun fayyaa irratti nama gargaaruun baay'ee sawaaba guddaa qabdu. Qaama lafarraa uumame jireenyi isaa waan lafaati lubbuun samiirraa hidhufti waan samii bu'een jiraatti. Qaama lafarraa uumame jireenyi isaa waan lafaati. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ad-daa'a wad-dawaa wa daawaa bihi man shaa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina alladhi amara bid-dawaa wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Obboleeyyan keenya kabajamoo warreen fuula addunyaa irratti argamtan hundi keessan arra gumaacha hawaasaa gumaacha lubbuu namaa baraaruudhaatiin qabadhee dhufe. Maali arra barnoota fayyaadhaatirraa waan gargaarsa ilma namaatiif ta'u fayyaa isaa irratti ittiin gargaaramuudhaaf fayyaa isaa san ibaadaa irratti ibaadaan godhatee akkaanii fi akhiraar qophaa'ee jannata ittiin argatuuf waan nama qopheessu kanaan qabadhee dhufe. Maaltu arraan tana maaltu arraan na haase jecha rabbii kiyyaa subhaanahu wa ta'ala. Waman ahyaaha faka'annama ahya an-naasa jamii'a. Namni sababaa lubbuutu jiruu lubbuu takkaa tahe akka lubbuun takka jiraattuuf namni sababa taheef harka qabe gargaarsa namni taheef mala dhaheef faka'annama ahya an-naasa jamii'a. Akka nama kana hunda du'arraa baraareeti akka sababaa jiruu nama hundaaf akka nama taheeti. Namni sababaa lubbuu takka ittiin baraaramtu du'arraa ittiin baraaramtu rakkoorraa ittiin baraaramtu namni tahe akka nama addunyaa tana hunda rakkoorraa du'arraa baraareeti jecha rabbii kan jedhu kanaatiitu akkaan gumaata hawaasa kiyyaaf gumaachu akka sababaa kanaan namni hedduun fayyadamu zamana kana gaa zamana sooshaal miidiyaa kana keessatti bakka hunda walgahee akka namni hedduun irraa fayyadame sababaa saniin sawaaba gurguddaa kana akkaan harkadhu akka obboleeyyan kiyya itti fayyadaman jechuudhaafiin arraan tana qophii fayyaa tana isiniif qabadhee dhufe inshaallah waan adda addaatiin qabadhee dhufe jira inshaallahu ta'ala. Duba akkijaan warri fayyaadha al-ilmu ilmaani ilmu ad-diini wa ilmu al-abdaani. Beekumsi lama jan barnoota amantiidhaatii fi barnoota fayyaa barnoota qaama ilma namaa barnoota waan qaama namaa kana qoratee dawaa rakkoo qaama kanarra dhufteef dawaa kan godhu kana bakka lama qoodamaa jantuban. Kana keessa irra barnoota kamiin hin dhufe barnoota waa'ee fayyaadhaati. Ilmul abdaan waan jaamu jechuudha. Ilmul abdaan waa'ee fayyaa tana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeroo Bukhaarii qaraatu namni alaa Hussein akka waan kitaaba dawaa qara'uu jirtuu fakkaata. Hadiisa nabii keenyaatti hime habbatu sawdaan waa hundaaf dawaadha du'a malee jee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Akkasumatti qusxii waa hedduu libaan zakar waa hedduu dubbateeti ulamaan teenya warri dabree irraa fayyadamaa libaan zakariin sammuu isaanii qarachaadha libaan zakariin hadhooytu isaaniif irraa ajjeesaadha hifzii irratti ittiin jabaachaadha kanaaf turan jechuudha. Arra muka dawaa kana keessa baay'ee jedhagaa biyya teenya tana keessa yoo gaara keessa deemtu waan rabbiin gaara keessa kaaye
تجند خيس خاية نعمة أجائبات الرب بيخين خيس خاية خنا خيسا تكك بديتين في مالي اسن عاقر قرحا جنين جنراس تكاومو دينراس جنين إساتو دينراسا تكاومو جنراس جنيني معرب جنراس كوني ني عربي فمي أفان عربات كدامي مالي وهو مغربي أكثر ما يكون بإفريقيا إني أفا وردياتين عاقر قرحا جاما بكي إني بايجينا نتأركمو أفريكا نتأركما خيساو أوروميا خيسا بايجينا نركما يتشتبا أكما نمو دلا خيسان هندراك أبدن أورو ديسان كيساك أبدن مخو هندران ساري أكنت ملتو لفران ساري بداق موجي خيسا تأكاني في أركمو جينا راس تكاو دينا راس جنين إني بكلامك قودما دينا راسكم بكلامك قودما أدي في قراج خان كيسة أديتي في خان كيسة قراجاتي بكلامك قدما قيل إنما يمد على الأرض دجي تنرى أكنا دجي تنرى ساريتي أكنا دجي رساري مخر ساري خباسات ساري يوم مخطب لهم الرساري أركما أجا وتتفرع منه قبضان كثيرة في رؤوسها أكاليل شبتية وزهر أصفر وأسنان كالبابونج إنمو متى قبا إللي قبا إللي ساتون دالتيدا أكوان إللي مال فكاتي إللي بابونج إللي دبرا فكاتي إللي جنراس طولي إلا أنها صفر دالتيدا إللي سامو إللي دالتي قبا جنراس وقاني في برباتو شرفكا قبا شرفكا أداتناتي الراسدها ومنه شامي يسمى عود القرح أيضا ومنه شامي يسمى عود القرح خنبي شام مال جنين عود القرح جنين خنبي شام سن خن إراكت أركم سنرة عود القرح خن جامو خنرة خن بيخينيا خناتي تهم نركبا خناتي دوم مراف الربر بعد ما جتشدبا وهو أصل الطرخون الجبلي إني مال فكاتا خنبي شام سن وانا كشيح الجبل تكفكاتا شيح الجبل فكاتا يجو وهذا النبات مغنخ ميرخ كثير النفع مطلوب فايدا قداك أبا باي بربادما فرداميلا وني بربادا جنراس كن وان فرداميلا بربادا يجو وربيتين يتنا برنوتا فياخنا في دي أكبيتين يتنا تي ايسا تركمان جارسو تركمان جارسو خيسا مالي مال تركمان وملاتا تركمان ورّا شيخ عثمان ملاتا جنينيتي ورّا برنوتا فياخنا باي بكماته مال جان سان بكا جنراس جيروك أبنانين دومينا دا جان بكا جنراس جيروتي فعالك اسننجتيني جانيتي هدو تكا جنراس فارساني تدوم قوته أمام تكتر دوان تيني دوان آداراتون اكسبارديتي قبتي yeroo itti ikisbaardii taatu yeroo itti dawaan tuni faayidaa ala taatu naman fayyenne kan achi booda summii taatu yeroo qabdi jinaraas hammam takka taa'eeti eega moran booda hammam takka taa'a taduumu quwwatuhu 7 siniina waggaa 7 taa'a kan da'ummaa malee hin summoyne kan ikisbaardiin taane waggaa 7 tura jechu ويدرك بالسرطان ما أجايبك ولا تعذب إنو ماتوا دو أمّا خيسا متى ونينك أجل واللانو سرطان واللان غفلا واللان كانسري خنجانيسان كانسري وني أكام واللانو جنراسي ويدرك بالسرطان سرطان واللانا ني أجيسا غفلا كاما خيسا ني أجيسا جتشو وهو حار يابس في الرابعة وهو أني أوويف كيسا قبا كوكوغينيف كيسا قبا وان قبنايني أوغسا وان جيديمو شوفني غرا خيسا جيني غرا خيسا إرد بري أكنتي جيدان غرا خيسا رد بري وان باي جيديف كيسا قاميف كيسا قبو مال قرا غوغويسيتي أكا إني سابت ديبوغا يو جيني نمر رد بريس ركو يو غوغوغيني نمر رد بريس ركو أكا ورّي دواء جانتي طبيان المناماتون أفرو مجان
xabiyaan ilma namaa afri warri shani ijoolleen ni jira tokkoffa damawii janiin hadhooytuun ilma namaa xabiyaan ilma namaa tuni tokkoffaan damawii haarrun yaabisun haarrun damawiin haarru ratbin xabiyaa tokkoffa tan jiidhaas gayaa qabdu tan goggoginaas gayaa qabdu yeroo barbaachisetti jiidha kannitiif yeroo barbaachisetti maal kannitiif yeroo barbaachisetti oowuu kannitiif yeroo barbaachisetti jiidha kannitiif jechuudha. Xabiyaa tokkoffa waan ilma namaa kana keessaa sadarkaa tokkoffaarra warra argamu warra dhukkubnilleen hodduutti hin dhufne jaafatamne rabbumaan beeka gaa'ee rabbiitu gaafatti fidu beekaa dhukkubnilleen hedduu isaan hin hubu nama xabiyaa gaarii qabu ummata jeeynummaa if keessaa qabu ummata arjummaa qabu jedhu. Xabiyaan lammaffaan maali? Balgama janiin warra jedhu kan balgama baaridu ratbin qabbana if keessaa qaba jiidha if keessaa qaba baay'ina kun maal barbaachisa goggoysuu akkasuma oowwisuu barbaachisa. Sadaffaan maali? Safraawii janiin خلط الصفراوي أدويت صفراوي جانين صفراوي مال حار يابس جوجوجين في كيس عقبدي أكسوما ماس أو في كيس عقبدي دموير اللي يسيطر أو يتودا أفرفا مالي مال جانين أفرفا سوداوي جانين بارد يابس تنتهوسا كبر في كيس عقبدي جوجوجين في كيس عقبدي wanni ilma namaa kanaaf qaama ilma namaa kanaaf barbaachisu oowwaa barbaachisa qaama ilma namaa kanaaf jiidhaaf barbaachisa maal isin baaridu yaabisuun qabbanoytuu akkasuma wajjin ammaas maali baaridu yaabisuun goggogineef keessaa qabdi qabbaneef keessaa qabdi jechuudha. Tokkoffaan damawwiidha lammaffaan maali kan itti aanu colloominaa fi gaaromina keessatti balgamaatu itti aanu. Sadaffaan maali? Safraawi. Afraffaanoo sawdaawiidha jechuudha. Kana keessaa xabiyaa maalii qaba? Wahuwa haarru yaabisu. Jinaraas kun oowweef keessaa qaba. Akkasii wajjin ammaas goggogineef keessaa qaba. Firraabica sadarkaa afraffaarra jira. Sadarkaa takka lama sadii afur deema oowwa keessatti. Mukni tokko oowwa keessatti sadarkaa afur deema. Kan sadarkaa tokkoffaarra jiru jira. Sadarkaa lamaffaarra jiru jira, sadarkaa sadaffaarra jiru jira, sadarkaa afraffaarra jiru jira. Warri sadarkaa afraffaarra jiru kun muka ittiin oowweef keessaa qabu akkaan oowweef keessaa qabu jechuudha. Jineraas kun maal keessa jira? Warra oowwa sadarkaa afraffaarra jiran kan oowwa gayaa qabu san jechuudha. Sadarkaan oowwaa sadarkaa afurii ol hin jirtu. Qabbantinis akkasumatti sadarkaa afur qabdi. Akkasuma ruxubummaanis jiidha qabaachuunis sadarkaa afur akkasuma qabdi. Goggoginiinis akkasuma sadarkaa afur qaba jechuudha. Jineraas maal nu ta'erra waan akkaan oowwarraa sadarkaa fiinxaatirra jira san tahee jechuudha. Washaamiyyuu fi saalisati kan biyya shaam ammoo jineraas biyya shaam sadarkaan isaa maali? Sadarkaa sadaffaa jira oowwisaa irra wayyaa kamturra gaariidha. Kan biyya teenyaa kana kan Afriikaatti argamu kana kan sadarkaa afraffaarra jiru kanaadhiitu baay'ee da'ummaadhaan hawarra shaamsan bira kota. Maal namaa godhame? Jineraas waa 20 ta'a gabaabinaan. Baay'inaan ammoo 40 oliif dawaadha. Mee gabaabinaan haa irraa cunfinee irraa fuunu. Tokkoffaa maaliif dawaadha jineraas? Yunaqil balgama min arra'si wa aalaati. Mataarraa balgama irraa ganyaata. Balgama mataarraa hirkisee irraa buusee mataa faa namaa godhee mataa nama mirqaansee nama funyaan gana keessaan akkanatti hafuurratti jeccitu nama jiidheef keessaa qabu kan mataa kanaan na dhukkuba gama duraa kanaan mataan akkanan na dhukkuba akkanan matuma kanaan hoggaan akkana salaataaf gaddeemu takkaawwa hoggaan akkana gaggodhodhu matuma kanaa akkanan gama duraa kanaan na keessaa bu'uu deema fakkaata warra jedhu kana maal godha hadhooytuu balgamaatii akkas godha waan ta'eef jecha yeroo itti fayyadaman balgama kanarraa gabbuusee mataasaa faa godhee shaa godhee mirqaana kannaaf. Lammaffaa wayuziilu wajaca asnaani
dhukkubbii ilkee namarraa deemsisa cafaqaniituma ilkee irra kaayyatan maal godha dhukkubbii ilkee tan akkam dhukkubbii ilkee qilleensi nama yaa'u ilkee galgala irra nama dhukkubta guyyaa irra tan galgala irra nama dhukkubtu kanaaf dawaadha jechuudha ilkee hundi godhuun hin ta'u yoo ilkee oowwitu godhan daransuu nama jabeessa ilkee qabbanoytuudhaaf dawaadha jechuu jinanaas sadaffaa wasucaal qufaadhaaf dawa nama qufaan qabbanarraa qabee qufa'aa oolu kan qufaansaa galgala faatti jabaatu hogga bishaan dhuge faa qufa'u hogga qeeyra haate faa qufa'u maal godhan dawaadhaa fi jinaraas dawaadha akkamitti itti fayyadama jinaraas jinaraas deema kiiloo takka ammoo deema kiiloo takka jinaraas giraama 100 takka itti godheeti jinaraas giraama 100 takka jechuun jinaraas fallaana 4 jechuudha maankaa 4 itti godheeti laaqee sirri wal fudhachiisee isa xiineysee goggogaa isaa xiineysee wal fudhachiisee fallaana takka giraama 25 ganama giraama 25 galgala fudhata yoo nama guddaa taate yoo nama xiqqaa taate immoo giraama 5 ganama giraama 5 galgala akkasitti fudhata jechuudha tole afraffaa wa awja'a sadri dhukkuba qomaatiif dawa dhukkuba qomaatiif dawa nama qomatanaati kanna dhukkuba qomatanaatu akkana yeroo hundana dhukkuba nama jiru jinaraas deemaa wajjin nyaachuu sirratti haa jiraattu bi'iznillaahi ta'aalaa fayyaa teeni argatta jechuudha wabardi ilmaciddaa nama qochumaan qabbanaa'e nama nyaannirraan dalayne kan hoggaa nyaata nyaadde kanuma qochumaa kanaan na ulfaata jedhu kan nyaannirraan dalagu jedhu garuma kana keessaan na dhaammoota silaa garaa kana keessa waan oowwitu kanan lubbuu nyaadunaan jetti nama jedhu jinaraas nyaachuudhaatu jinaraas deemaa wajjiin fayyadamu takka akka shaayitti dhuguu kanaatiitu dawaa filatamaadha jechuudha hayya jahaffa wal kabidi tiruuf dawaadha jinaraas tiruuf dawaadha deemaa wajjiin takka akka shaayiraatitti takka ammoo afaanumattuu facaafachuudhaan ni fayyada torbaffaa wayaftaxu sudada cuccufaa garaa keessa nama nyaanneenarraan dalagu nyaata nyaachuu hin fadhu garaan kiyya kun akkanuma useena taanarraan dalagu nama jiru facalayka bijinaraas jinaraas deemaa wajjin takkaa immoo xiina isaa fayyadamuun sirratti haa jiraattu xiina isaa fayyadamuudhaan fayyaa bareedduu argattaa jechuu bi'iznillaahi ta'aalaa saddeetaffaa ويضر الفضلات كلها شربا حدويتو قام خيسن نما اتتتيس حدويتو قام خيسن نما ولما تنتي اكا قام نخن اندلي نغوتي تيسو نما راياسيتي جلامباسا نما راياسيتي دبمسيسا جچو سغلفا ويطلق اللسان الربنا ما قديس نما افان الفاتو نما هاساوا الراتوري جوليت كشوفات دبين الراتورتي jinaraas deemaa wajjiin laaqanii yoo arraba sii kanaan shukkuuman akkanumatti rigaadhaan farshaa kanaan rigaa ilkaaniitiin yoonii fi arraba sii kana ganamuu shukkuumanii ganamuu riganiin maal taha namni kan yeroo gabaabduu keessatti dubbatu tahaa jechuudha kudha takkaffaa wayuziilu lkunnaaqa gargaratan nama laagaan kun hudhamee dubbachuun dandeenye akkanumattiin dubbachuu dadhabe maal taate arra sagaleen ta'e si hudhamte sagalee cabsi taate maal taate nama jaaniin san yoonee fi gargar godhee laagaa saa kana keessa yoo deddeebise jinaraas nama akka waan hudhama laagaan saa qabame sagaleen saa qabamteef jinaraas dawaadha jechuudha toone wallaqwa dhukkuba am jalles janin kana kanatti afaan namas jallesu karaa kanatti takkaawo karaa kanan namachi jallesu takkaa karaa mirgaatin nama dhiba nama dhufa takkaa karaa bitaatin nama dhufa afaan nama jallisa harka nama raamsheeyseet harka akkanam harkina waa takka namaan qabanne nama godha miilinees akka waa takka hin dalayne godha
afaan nama jalliseeti harkaa fi miilaa kanuma waliin karaa tokko akkan dalayne nama godha haruma kanaaniin waa qabachuu dadhabe haruma kanaaniin waa dalaguu dadhabe malee karaan kun fayyana qaba warra jedhusan jinaraas shukkumuudhaan jinaraas deemaa wajjin nyaachisuudhaan jinaraas aarasaa illee uluudhaan fayyaa bareedduudhaatiitu argamaa jechuu biiznillaahi ta'ala. Kudha lammaffaa walfaalij jinaraas faalijiif dawa nama qabbantii laamsheessite nama qabbantii qaamasaa kana hadoochite yeroo hunda dhaammochitti dhagayamu jinaraasiin yoo shukkuuman deemaa wajjin yoo nyaachisan fayyaa mi'ooytuudhaatu irraa argamaa jechuudha. Warri cishaa nama busurtiin qabdi. Kudha sadaffaan warri cishaa nama busurtiin qabdi nama kanatti hollatu kan qaamni isaa kun hin teenyeef yeroo hunda kanatti hollatu yeroo deema hollatu yeroo taa'u hollatu yeroo waa dalagullee kanatti qaamni isaa guutuun akkana hollatu namoota tokko tokko magaalaa keessatti yeroo ni fi agartan namni fayyaa hin qabnee fi kan fayyaa qabu baay'inaan magaalatti argama nama hoggu taa'u hunda akkanatti hollatu jira kan simintoo irra ispaaltii irra taa'ee sadaqaa kadhatu warri kana karaarra akkana hollatu san dhukkuba busurtii janiin saniitu itti dhufee dhukkubni kun maalirraa dhufa qabbanarraa dhufa kanaaf dawaan isaa maali jinaraas ittiin shukkumuus haa ta'u zayita jinaraasiin duhunul qarxi takkaahu duhunu caaqiru qaraxaa zayita jinaraas kan jedhamu yooni fi shukkuman deemaa wajjinis nyaachisan maal taha yeroo gabaabduu keessatti biiznillaahi ta'aalaa hayyama rabbiitiin fayyaa mi'ooytuudha argata jechuudha. Kudha afuraffaan maali wannasa cirqun nisaa kan janiin hidda marxoo takkaahummoo geestaamoo janiin akkanuma miiluma kanaatu arman nama dhukkuba miilaan nama dhukkubee namni deemuu hin danda'u akkanumatti mudhuma tanatti addaan na muree mudhii tanaan na dhukkuma miiluma tokkichaa kanaan narraa bu'aa deemuu hin danda'u kan jaansan hidda marxoo takkaahu geestaamoo kan janibsan jinaraasiitu dawaadha jechuudha. Walmafaasili humna nama dhukkubdu jilbuma kana akkanaan na dhukkuba akkasuma ciqiluma tanaan na dhukkuba ceekuu tanaan na dhukkuba mudhii tanaan na dhukkuba namni jiru jinaraas tumee zeetaan affeelee akkasitti duba oggaanii fi inni qulqullaa'ee isiliin shukkumuu deemaa wajjinis fayyadamuudhaan fayyaa bareedduudhaatu argamaa bi'iznillaahi ta'ala. Kudha jaaffaa wannaqras iita miila nama miilli iitaay jinaraas fayyadamuun sirratti haa jiraattu jinaraas fayyadamii fayyaa ta'e ittiin argadhu jechuudha. Kudha torbaffaa wa'awjaaca dhahri dhukkuba duuddaa mudhuma tana akkan na dhukkuba mudhuma tana addaan na hote alla ol ka'uu hin danda'u keessaa ganama faafirdumatti lafaa haa namni jiru jinaraas fayyadamuun ifi shukkumuu haa taatu zeeta jinaraasiin shukkumuu haa taatu deemaa wajjin jinaraas nyaachuu haa taatu jinaraas fayyadamuudhaatu barbaachisaadha jechuudha. خصوصا إذا طبخ ب10 أمثاله معا حتى يبقى مثل واحد فيطبخ بالزيت حتى يذهب الماء جنراس يخيلو تكغدن جنراس كيلو تكغدني بشان تاسا خدن سنين أفلني دنفسني وقت آسان تكو بيتشانا في غنا زيدت نيته زيتا وجين دنفته akkaataa duhunu caaqiru qaraxa zeenni jinaraas irraatti bahuun kanagaa bal'inaan kitaaba irratti hedduu dubbatama warra beekuu beekagaa akka gaaritti irraa illee baafne ittiin illee wallaanne ittiin fayyadachaa turre zeeta jinaraas hoggaaniif ijaan kan harkaan baaftu sun hoggaaniif ilaalte kan magaalaa bittu sun inumaa akka saniittu namaan bareedu akka saniittu namaa hin gammachiisu jechuudha. Akkana jechuudha. Tole فإنه غاية في كل وجع بارد
walumaa galatti jinaraas dhukkuba qabbanaa waan jaam dhukkuba niin dhaammoodha miilaan na dhaammoota mataan na dhaammoota je dhukkubni qabbaneef keessaa qabu hundaaf jinaraas akkuma walii galaa tuttuu dawaadha ويحرك البحر فإننا والقنمتي دل ilmaan namaatis baay'ee sossoosa walau xilaan osoo dibuudhaan illee taate zeeta jinaraas yoonii fi dibatee namni wajjin hin jiraate fadhinnaa dhala ilma namaa tana baay'ee sossoosaa jechuudha. ومن خواصه واني اني بايي قب خان اني خواصاتي قب وانه اذا طبخ بخلي هوغا خالي وجنين خالي في جيناراس خالي نوغاني في افيرا الكينيا دمتي يرتر روغا خيسه اچما الكيتيسن دوسه الكيتيسن بقيسه سراياسا اجچو الكيتي سرا بقاسه سرا باسا اكسوم دبا بك الكي جلا خايني sibiilaan jala kaayanii buqqaasan kana jinaraas yoo haliin affeelte hoggaa inni sirri walii yaa'ee qaceellotti bilchaate yorra keeyse ilkee nyaadamtee jirtu tan walakkaan nyaadamtee walakkaan gurraachoomtee jirtu achumaan sirraa buqqaasee addaan kuchiisa tole أو في الزيت كذلك أعاد حسن العضو نمنا قامن خيا فول خيا هنا كجافة درا وانجرو فول خيا هوني هانا بريدو نمني جو نمني فول ساخن دالچومي نمني فول ساخن أكنت كبارة دالچومي كبارتي دالچومي نتا قرر دفه جنرا زيتا جنرا سيوني في دبته دالچومي نسن راخيتي akka sibiila dandaa'ee dandiin irraa hottee sanitti zeenni jinaraas daalachoomina irraa hochiisee bareedina wayulbisuhu rawnaqan bareedina gaariidha isa uwwisaa fuula bareedaa isaaf taasisa jechuudha wa'in dhahaba yoonii fi bareedinni isaa sun deemellee bareedina isaa sun as deebiseefiiti nama kana qaliila isa godha jechuudha وأنه إذا مزج بالنشادر ووضع في الفم منع النار أن تحرق اللسان وإلا حسد يوني في النشادرين ولكودن نشادرين وللاكني جنراس نشادرين وللاكني يقرب الرخاية حتى هما يبدل لنا من قمنا تكا الرب خنا وام براء بسني دوم ماران حقوقني أو وكين دقين إسقورن تكا فايدان ساقر قدون تنفادا يجون فايدا ميك امني وكودا سقل همني واددممنه diddaman kana keessa kuni hundi diddaman faayidaa isaadhaati miidhaan isaa eenyutti fayyadamuu qaba dhalaan garaa qabdu faan jinaraas fayyadamuun taatu namni luusisu dubartiin ilma luusiftu jinaraas fayyadamuu hin taatu daa'ima keessatti miidhamaa jechuudha ammaas eenyu fayyadamuun taane ijoolleen xixiqqashoon waggaa 10 gadi jinaraas itti fayyadamuu hin taatu maaliif oowwa guddaa waan qabu jecha qaama daa'ima kanaa miidhuu danda'a jechuudha wahoo yadurru ri'a somba nama miidha yoo jinaraas nyaachuu guddisan deemaa wajjin haa taatu akkuma hundatti yoo jinaraas nyaachuu guddifte yeroo hunda jinaraasuma fayyadamte akka namni keenya zamana kana hojjaa shaayii fi hundaa'uu kammoonuma dhaabbatu wanni dawaan irraa tolfamtu tuni baay'isanii ganamuu itti fayyadamuu hin taatu somba nama miidha somba ilma namaa kana jinaraas ni miidha eegi inni somba nama miidhe maaltu tolcha akka somba nama hin tuyne wanni godha wayuslihuhu almayzawaj isani tolcha mayzawaj muka jaamuutu akka inni somba sunu nama miine godha jechuudha dawaan tun garii hoggaanii fi godhamtu garii dawummaaf godhamti garii immoo rakkina dawaa tana keessa jirtu san keessa ajjeesuudhaaf godhamti مالتو قرتي هون ولال أكا صنبنا ممينة قدا ويصلحه الميزوج ميزوج مخجاموتو أكا إننا ما هم مينة قدا جنراس ممتك فايدة من قيارة وشربته إلى مثقال قيادتي جرام شن برد برسوهن قبدو قيادتي جرام شن فلانا بناتك برا دبرسوهن قبدو وان فايدة وجين يوفا يدمتس guyyatti hammas takka bira dabarsuu hin qabdu jechuudha tole
وبدله يو جنراس انجران نهو جنراس باينا نغير كارت تركما أكسما بيجي شامل لي جنراس بيجي شامل تركمين يو جنراس انجران نهو مال توب بكسابو وبدله في أمراض الفم لكوبا أفان كنا خيس وان أفان كيسا نمر أفو خيسة مال ترابا كبوا الفوتنج نعناع الماء يشبه نعناع البستان نعناع الماء نانا بشاني جنين نانا قطي أكا جان كانتي خنانا قطي فكاتو نعناع البستان خفكاتو نعناع الماء نانا بشاني خنجاني جرا إساتيتو أكا إساتو بكا جنراس بوئي فايدا جنراس دلقا dhukkuba jinaraas afaan kana keessa nama wallaanu fakkeenyaaf ilkee faa arraba faa irguu faa hidhii faa laagaa faa waan kana hundaa wanni nama wallaanu bakka jinaraas bu'ee maali fuutan jijane na'anaa'ul maa'i naanaa bishaanii obboleessa naana qoxxii jechuudha wagayrihaa arraasin ammaas wanni bakka jinaraas bu'ee nama fayyadu maali raasin janiin تنتمي إلى عائلة الزنجبيل الشامي زنجبيل شام فكات قصوين شان زنجبيل شام كيسا تكا وني بكا جنراس بويه فايدا جنراس نما خنو دندهم وجدت ودار الفلفل كدار السنجان كان دار الفلفل يجرا دار الفلفل يريد بكا جنراس بويه فايدا جنراس نما خنو دندها بكبوين جنراس واللانو نمرا واللانو دندها جدت namni jinaraas fayyadamuu hin qabne nama garaa qabu nama ilma luusisu akkasuma nama sombisaa rakkoo qabu jinaraas fayyadamuu hin qabu namni dhiiga danfaa qabu qaama keessaa jinaraas fayyadamuu hin qabu namni sukkara qabu jinaraas fayyadamuu hin qabu kana gorsa ogeessa fayyaadhaa akkaanii fi namni hin miidhamneef gaafa kitaaba dawaa kana qaraanu hoggaa faayidaa isaa babbareedduu tana himee rakkoo inni fidi gisee yeroo inni jiru rakkoo inni fidu tana maarraan dhiifne innee gaafas nuu mul'anne gaa hoggaan ifi laalle as deebinee hogga laallu immoo rakkoo inni fidu tana namaa himuudhaatiitu baay'ee barbaachisaa nama tokko yoo wallaanuu dadhabde hin miidhin jira yoo wallaanuu dadhabdee qaama isaa sun hin miidhin nama sii olii kan wallaanuu jira haakima oliitii jira riivariidhaatii jira eega rabbiitii nama sun wallaanuurra miidhuufirraa eegii rakkoorran fidinii jechuudha akkasii duba obboleeyyan keenya barnoonni keenya kan waa'ee jinaraas irraa asirra dhaabbata qabxii itti aantuun muka itti aanuun hanga walitti dachaanutti كونوا في أمان الله ورر فيدمو ربي نسنا تاسسو أنيس كان ربي سوابا خنان صوابا إسا خطبو خان سوابا لبو نما برارو لاتين ربي سوابا نما لبو الدنيا تنقوتو براري سوابا سني ربي كتبه في ربنا تاسسو هنگا نگيا ولد دچانو نگيا ولنو أغرسسو وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته